mootummaa Tigraayin egaa waraanni kaabaa kuni amma gara xumuraatti deemaa jira fakkaata. Waraanni kuni amma waan waraanichi ammaanachi waan deemaa jiru yookiin haga deemaa jiru hin fakkaatu. Waraanichi kuni waanuma ammatti xumuramu fakkaataa jira. Kanaan egaa waraanni kaabaa kuni ammallee waan itti fufee fakkaatus waraanichi sadarkaa sadaffaarra jira. Waraana kana har'a waraanni hin geggeeffamne jechuun ni danda'ama. Waraana kana warri Tigraay duubatti deebi'aa jechuudhani loltoota isaanii hundumaayyuu ajajanii jiru. Kanaafi loltoonni isaanii naannoo Amaaratii ba'anii naannoo Amaaratii fi Affaar keessaa ba'anii amma gara Tigraayitti deebi'anii jiru. Gara Tigraayitti deebi'uu kanaan egaa waan gaariis hojjetanii waan yaraas hojjetan jechuun ni danda'ama. Duraan dursee wanta kana maaliif kana ta'e kan jedhamu waa lamatu jira. Duraan dursee kan yaadamee turee fi kan isaanii gochuudhaaf yaadanii ture erga jiddu galaan keessattuyyuu rukutaniin booda gara Dabra Birhaan deemanii Dabra Birhaaniin Finfinnee qabachuuf ture. Karoorri isaanii suni otoo milkaa'in hafee jira. Sun immoo otoo milkaa'in kan hafee dirooniin waan dhufee fi kana New York Timesiin irraa haalan hime booddarra kan isinitti himnu ta'a. Kanaafi dirooniin kuni erga isaan rukuteen booda keessattuu supply chain kan dhiyeessa garaagaraa kana keessattuu raashinaa waan nyaatamu kanaa boba'aa akkasumas rasaasa gara duubatti gara fuulduratti geessuu hin dandeenye dirooniin kun egaa waan baay'ee hammaatee jiree fi dirooniin kun egaa biyyoota garaagaraatirraa kan dhufanidha. Dirooniin kun Turkirraa kan dhufanidha. Yuunaayitid Arab Emireet irraa, Iraan irraa kan dhufanidha. Akkasumas kan Chaayinaas jira. Kanneen humna isaanii wanti baay'ee dadhabsiiseef booddarra otoo rukutamin yookiin otoo miidhamin gara duubatti deebi'uudhaaf dirqamanii gara duubatti gaafa deebi'anii marii godhame sanaanis marii kana dura godhamaa turenis warri Tigraay duubatti akka deebi'anii jedhameeti kan yaadame. Duubatti lafa Amaaraa keessaa haa ba'an jedhameeti. Kanaafi nuti jecha international community eegnee jirra. Amma lafa Amaaraa keessaas lafa Tigraay keessaas baanee jirra jedhanii jiru. Kanuma ilaalchisee egaa mootummaan Tigraay har'a ibsa baaseera. Ibsa baase kanaani xalayaa barreessee xalayaa kanaa xalayaa barreessee Antooniyoo Guutereezitti ergee jira. Antooniyoo Guutereezitti kan erge akka jedhutti nuti waraana kanaa dirqamneetti gallee waraana kanaa dirqamneetti galleen booda warri weeraranii gara Tigraay galuudhanii rakkoo guddaa nurraan ga'anii achiin booda rakkoo sana ofirraa faccisnee Tigraay bilisa baasnee gara fuulduraatti deemnee jirra. Haa ta'u malee nageenyaa fi iddoo kennuudhanii duubatti deebinee jirra. Nuti achi keessaa baanee jirra. Kanaaf amma international community'n tokko no fly zoonii akka lallabuu jedhanii jiru. Egaa no fly zooniin kuni bakka xiyyaarri yookiin dirooniin Tigraay keessa hin galle gochuudhani kan keessattuyyuu kan dogoggora qabu jechuudha yookiin kan uummata siviilii uummata qaama garaagaraa rukutuudha kan deemu achi keessa akka hin galle gochuudha fi no fly zooniin jiraachuu qabaa jedhanii jiru. Achi taanee no fly zoonii kanarraani mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Eritiriyaa irratti qoqqobbii meeshaa waraanaa akka kaa'amu jedhanii jiru. Sanaan ala akka sadaffaatti kan isaan ka'anii
mootummaan naannoo Amaaraa akka Tigraay keessaa bahu akkasumas warri Eritiriyaas akka bahanii isa taanee gargaarsi uummata barbaachisuuf akka ga'uu jedhanii gaafatanii jiru. Egaa kanaaf amma kan ta'uu danda'u kana keessatti amma international community gaafatanii international community'n deebii kanaaf kenne haga ammaa hin beekamu. Wantichi isaan warri Tigraay international community irra miidiyaan garaagaraa namoonni bebbeekamoon akka dubbachaa turanitti kuni mallattoo gaariidha. Tigraay keessa, Amaara keessaa bahuun, Affaar keessaa bahuun mallattoo gaariidha. Kanaafi nageenya fi iddoo kennuun kuni baay'ee barbaachisaadha, baay'ee gaariidhas. Baga nageenya fi iddoo kennitanii jedhanii faarsanii jiru. Kanaafi kuni akka hojiirra oolu Abiyyi amma yoo sana didee lafa Tigraay keessa taakkuu tokko seenee jedhee sana booda rakkoo guddaatu isa mudachuudhaaf deema. Indiinni isaa ammaayyuu international community wajjin walitti bu'iinsa guddaa qaba. Warra dhiyaa wajjin walitti bu'iinsa guddaa qaba. Dhimma koo keessa galtanii jirtu, dhimma isin hin galchine keessa galtanii jirtu. Kanaaf jechuun isaa hin oolu. Kanaaf yoo sana hin jedha ta'e, yoo sanaan hin dida ta'e, yoo didee jechuun Tigraay keessa hin gala ta'e ammas akkuma jedhame ani humna argadheen jira barbadeessuun qaba warra Tambeenitti hin deebisa kan jedhu ta'e wantichi gara international community'n waan hamaa irratti fudhachuudhaaf deemuu danda'a. Kana jechuun gara tokkoon Abiyyiif iyyuu rakkoo guddaa ta'a. No fly zooniin suni hojiirra ooluu danda'a. No fly zooniin suni hojiirra oolee jennaani no fly zoonii sana warri to'atu hin jiraatu. Kuni maltiilaateraalii fi baayilaateraal jedhamu kanaan ta'uu danda'a. Maltiilaateraalin UN'n walumaa galatti murteessee achiin booda qaamni wayii yookiin qaamni nageenyaa waan kana to'atu UN'n mataasaan kaa'uu ni danda'a. Yoo kuni ta'uu baatee unilaateraal jechuun Ameerikaan mataa isheetiin yookiin immoo neetoon waan kana akka raawwatu gochuun ni danda'ama. Neetoo keessatti egaa neetoon waan kana akka raawwatu kan tarii gufuu ta'u Tarkii ta'uu dandeessi. Tarkiin miseensa neetoo waan taateef Tarkiin hagam diddiin gaafii guddaa ta'e jechuudha. Maaliif Tarkiin kana dura neetoon tarkaanfii fudhatu irratti baay'ee mormii hin qabdu ture. Amma maal akka godhamu yookiin akkam akka yaaddu hin beekamu. Neetoon akka raawwatu gochuun ni danda'ama. Neetoon waan kana hojiirra hin oolcha yoo ta'e no fly zoonii jedhanii achiin booda Ameerikaan meeshaa diroonii harcaasu qilleensarra harcaasu qabdi. Salphumatti jechuun waanuma agarsiisa rakkisaa miti. Akka isaan of jajan kana otoo hin ta'in otoo jennu warri bilchiginnaa nuti diroonii nuti arganne Ameerikaanuun qabdu. Tarkiin diroonii Ameerikaa dachaa meeqan caalu qabdi. Chaayinaanis akkas qabdi. Waan akkasii waan hin beekne odeessu. Teknoolojii dirooniitiin Ameerikaa kan ga'u hin jiru ammallee sadarkaa tokko haga 3 kan jiran koombaat diroon warri jedhaman yookiin waraana keessatti kan hojiirra oolanii kan qabu tokko haga 3 Ameerikaadha. Jalqabas kana kan hojiirra oolchee waraanaafis kan oolchee Ameerikaadha. Hundumtuu iyyuu Chaayinaa dabalatee Turkii dabalatee kanuma Ameerikaan hojjette sanii riinjinariingiidhaanii hojjetan malee wantichi akkan Ameerikaati. Ammas Ameerikaanii tokko hin qabdii waan gahaa qabdi. Lammaffaa Ameerikaanii harcaasuu dandeessi qilleensarraayi. Keessattuyyuu leezar biim kan jedhamu kan isaan salphumatti tokko detect godhaa kan bakka dirooniin jiru yookiin dirooniin dhufaa yoo jiraate kan qilleensa irratti barbaadee diroonii arguu jira. Diroonii hin barbaadee argaa saniin booda
Tiyyuun dhukaasuu leezariidhuma sanaa akka caralaa wayitii isatti gadhiisu achiin booda gatiin qabdu dirooniin jechuudha. Kanaafi salphumatti kanaanii diroonii ittiin dhaadatu kana harcaasuun ni danda'ama. Kun hundi garuu kan ta'u yoo Abiyyi dideedha. Amma sanatti hin galanii amma Lindaa Toomaas ambaasaaddarri Ameerikaa UN keessa kan jirtu kana dubbattee jirti. Ammallee inni dhumaa dippiloomaasiidha. Inni jalqabaa, inni dhumaas, inni jiddu galaas dippiloomaasiidha. Wanta kanaaf araaratu barbaachisaa. Araara kanatti galaa jettee jirti. Kanaafi araara kanaafi kuni tarii hojiirra ooluu ni danda'a. Sanumaan egaa erga isaan baane jedhanii har'a dirooniidhaanii Kooram, Maacoo fi Maqaleen dirooniin reebamanii jiru. Kanaan egaa namoonni nagaa hedduun ajjeefamanii jiru jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Kanaan egaa Abiyyi ammallee waan dhiisee miti, waan duubatti deebi'ee miti. Abiyyi waan duubatti deebi'us hin fakkaatu. Haala amma jiru kanaanii Abiyyi duubatti waan deebi'us hin fakkaatu. Duubatti deebi'ees waan qabu yookiin waan dhiisu hin fakkaatu. Maaliifi Abiyyi akka jirutti yoo isaan barbadaa'an qofaadha kan nagaa argannu jedheeti. Isa wajjin warri Amaaraas finxaaleeyyiin Amaaraa tokko tokko warri Tigraay yoo barbadaa'aniin ala nageenyi hin argamu jechaa turanii. Haa ta'u malee jidduu kana amma tokko reetorikiin jijjiiramaa jira. Haalli isaan itti ibsanii duraanii awwaaluu qabnaa, Tigraay keessa gallee awwaallee deebinaa maal kan jechaa turanii amma sana dhiisanii amma mo'achuu isaanis miti maalis isaanii miti ashabbaarii jedhanii warruma shororkeessitoonni maalii saamanii, hospitaala saamanii, mana barumsaa barbadeessanii waan akkasiiti egaa waan badii isaan kaa'ani malee jeeqnummaa isaanis yookiin immoo akka yaraa yookiin hinfinnaa inni barbadeessinaa waan akkasiis hin qabanii. Kuni reetorikiin jijjiiramuu isaa kuni xinnoo waan araara fidduu kennanii fakkaata. Egaa fuulduratti kunis barbadaa'een kuni bajata naannolee biraa barbaaduu fi nutu miidhamee nutu maalii ta'e kanaaf addatti fayyadamuu qabnaa kan jedhu qabu. Sanaan ala international communityttis kana himachuudha. International communitytti himatanii international community'n akka gargaaruu fi akka deebisee ijaaruu kanaadha kan isaan barbaadanii. Egaa kanatu jira kan mootummaan Tigraay ibsa baasee kanas dubbannee jirra. Amma gara oolmaa addunyaatti adeemnu oolmaa addunyaatiin hidhamtoonni siyaasaa ni hiikamu jedhamee jira. Har'as deebi'ee dubbatamaa jira. Egaa kana dursinee nuti isinitti himnee jirra. Hooggantoota siyaasaa kanaa kan dubbisanii jiru gara tokkoon achi deemanii akka dubbisan isinitti himnee jirra. Abiyyittis himanii jiru. Abiyyis tole jedhee jira. Warri kunis tole jedhanii jiru. Garuu of eeggannoon barbaachisaadha. Hidhamtoonni siyaasaa kun yoo bahanii qophiin godhamuu qaba. Hidhamtoonni siyaasaa kun torban kana yookiin torban dhufu bahuu ni danda'u. Gaafa isaan bahanii simannaan godhamuufii qaba. Finfinnee keessatti jaalala uummanni isaanii qabu. Karaa nagaa qofaan uummanni karaatti bahee keessattuyyuu karaatti bahee meexxii qabatee meexxii jechuun egaa mallattoo araaratii, mallattoo nageenyatii, meexxii fi marga qabatee uummanni isaan simachuu ni danda'a. Keessattuyyuu gaafa ba'an sana qaallittiidhaa jalqabee hanga mana isaanii akkasuma waan garaagaraa gochuudhaan uummanni jaalala isaanii ibsuufii qaba. Jaalala isaanii qabu. Jawaar gaafa achi bahu Jawaar qaallittiidhaa bahee haga mana isaa yeroo deemu karaa irratti hundumtuyyuu margaa fi meexxii qabatee waan sana jaalala isaa ibsuufii ni danda'u. Baqqalaanis gara mana isaatti manni isaa egaa kan durii yoo jijjiiruu baatee
Finfinneetti galee dhaga'een jira. Garuu manni isaa durii Adaamaadha. Akka achittis waan garaagaraa gochuu fi isaanii gochuun barbaachisaadha. Kanaaf sana warra kaaniifis warri hidhaman akka Abdii Raggaasaa akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa namoonni hedduutu jira. Hiikamu ta'e egaa hundumatu hiikama jennee yaadna. Hiikamuudhuma kanaayyuu egaa gaafii nutti uumee jira. Oduu itti aanu wajjiniin isinitti himnaa. Garuu hiikamuun kun yoo dhuguma ta'e yoo hin dhugooma ta'e haala saniin simachuun barbaachisaadha. Sanaan alaa maal ta'uu fuulduratti akkam ta'uu maalii waan baay'een namoonni baay'een gaafachaa jiru. Cinqamuunis hin barbaachisu. Kanarratti hojii hojjechuutu barbaachisaa. Garuu uummanni isaanii wajjin hin jira waan ta'eef uummanni haga wajjin hin jirutti rakkoon hin jiru. Biyya alaas hin deemu jennee amannaa yookiin immoo ba'anii deebi'uu ni danda'u jennee amannaa. Keessattuyyuu namoonni baay'een Jawaar irratti waan paaspoortiin qabu maaliin qabu gaafii garaagaraa dhiyeessu. Kuni duraan dursee akka mirga namaatti mirga namaa bu'uura warra jedhaman keessaa tokko namni tokko lammii biyya tokko waan ta'e lammummaa argachuun dirqama isaati. Lammummaa argachuu jechuun immoo paaspoortii sana argachuu jechuudha. Kanaaf yoo paaspoortii sana argachuu qaba. Paaspoortii hin kennaniif taanan namoota kennuufii didan kana seeratti dhiyeessuu ni danda'a. Himachuun ni danda'ama. Ariifachiisan jechuudha. Warri kunis kana waan beekaniif hin laalu. Yoo kan piroosasiin hin dhumne kan jedhan ta'e warri Itoophiyaa piroosasiin waan hin dhumneef kan Ameerikaa argachuu ni danda'a. Kan Ameerikaa sana deebisee argachuu ni danda'a. Lammaffaa immoo tiraavel dookimentiin hin kennamaafi. Tiraavel dookimentii namni kamiyyuu iddoo kamittiyyuu bakki yeroo sichuweeshiniin akkasii waan akkasii yeroo uumamu namni tiraavel dookimentii argateeti tiraavel dookimentiidhaan deema. Kanaaf kana waan ta'eefi hagas waan nama yaaddessu natti hin fakkaatu garuu of eeggachuun barbaachisaadha. Sanaan ala oduun barbaachisni warri bilchiginnaa keessattuu deeggartoonni bilchiginnaa Oromoo gargar qooduudhaan wanti isaan odeessan jira. Kana dhaga'uun qabu uummanni keenya. Duraan dursee Jawaar fa'aa yookiin hidhamtoonni siyaasaa kan gadhiifamanii ABO'tti jaarsummaa erguufi miti. Duraan dursee Jawaar fa'aa kan gadhiifamanii wanta maaltu isaan dirqisiise yoo jettanii yeroo baay'ee irra deddeebinee isinitti himnee jirra. Agowaatu isaan dirqisiise. Agowaa kana torban lamaan booda keessaa bahu. Jeenuwaarii 1 jalqabee effektiif ta'a wanti sun kana isinitti himuuf deemaa jirra. Kanaaf agowaa kana keessa akka hin baane Ameerikaa karaa ittiin sossobatanidha. Kunooti hidhamtoota siyaasaa gadhiisneerra. Akkasumas komishinii naashinaal daayaloogii qopheessuudhaa fi komishinii indipendentii ta'e tokko goone amma rakkoo biyyattii kanaa furuudhaa fi rakkoowwan biyya lafaarra jiran hundumaa kaasnee mari'anne jennee jirra. Rakkoon hin jiru jedhanii ciisne nurra deemaa. Baayiden ati nu jeesi jechuutti jiru amma. Warri Amaaraa ganamaa galgala kan isaanii White House oolanii House of Representative oolanii namoota baay'ee keessattuu seeneetaroota fi representative kana loobii godhu. Waan akkasiirra oolaa jiru kun hundi kan inni godhamuuf Ameerikaan qoqqobbii kana akka irran keenya fi agowaa keessaa akka hin ariineef. Kanaaf kan isaan ba'an malee waan bosona warra jiranii burjaajessuu yookiin akka galanii akka kadhatan gochuu bilchiginnaa akka ta'anii ijoollee Oromoo dargaggoota Oromoo gara bosonaatti deemaa jiru kana hamma tokko hambisuu miti. Kana hundumaa miti. Jaalatanii otoo hin ta'in dirqamaniiti kan isaan hiikanii. Hiikamuun isaanii immoo walumaa galatti hundumaaf uummata Oromootiif
gammachuudha. Uummata Oromootiif nama tokkoyyuu nuti akka Oromootti nama tokkoyyuu hidhaa keessaa qabaachuu hin qabnu. Hidhamaa siyaasaa waan jedhamu qabaachuu hin feene. Sanaan ala qabsoo hidhannoo, qabsoo karaa nagaa kuni waan Kaarl Maarks jedhe tokko yeroo hundumaa sirriidha natti fakkaata jechi sun. Uummanni kamiyyuu seenaa mataa ofii hojjetaa. Uummanni kamiyyuu seenaa mataa ofii hojjeta. Seenaa kan hojjetu garuu akka ofii fedhetti otoo hin ta'in akka haalli mijateefitti. Haalatu duraan dursee addunyaa kamittiyyuu eenyumattiyyuu duraan dursee qabsoon kan gaggeeffamu karaa nagaatiin. Karaa nagaatiin wanti hin taane ofirraa jijjiiruuf tattaafatta. Yoo karaa nagaatiin wanta ati gootu suni mootummaa yookiin qaama si bulchu saniin karaa negatiivli hubatamee warri nagaan bahe suni hidhamee ajjeefamee rakkoo keessa galee gaafa san immoo mirga waan hidhannoo yookiin meeshaa waraanaa kaasuu argachuu qabaachuu qabdaati. Sanatti deemta gaafa san. Maaliif haalatu haala karaan nagaa si jalaa citee yookiin hin danda'amne karaa nati qabdu sana qofa ta'ee jechuudha. Uummanni Oromoo sanaadha. Uummanni Oromoo hamma danda'etti qawwee fuuldura dhaabatee qeerroon jijjiirama fideera. Seenaa hojjeteera. Seenaan hojjetame suni seenaa uummata Oromooti. Seenaa dargaggoo Oromooti. Dagatamuu hin qabu. Wanti suni akka salphaatti ilaalamuu hin qabu. Injifannoo kana bishaan itti naquun hin barbaachisu. Injifate hin saamame malee. Uummanni Oromoo, dargaggoon Oromoo injifateera. Hin saamame. Injifannoo isaa sana saamame. Injifannoo isaa sana eegsifachuu hin dandeenye. Kanaadha rakkoon isaa. Injifannoo saamame kana immoo deebifachuuf bosonatti gale. Bosonatti galee qabsoo geggeessaa jira. Kan karaa nagaa qabsaa'e sun dogoggore hin dogoggorre. Yeroo sanitti haala santu mijataa ta'e. Warri amma bosona jiru dogoggoranii hin dogoggorre. Maaliif haala isaatu dirqama sana godhe, karaa sana godhe. Kanaafi akkasitti wal hubachuun barbaachisaadha malee warri lamaan diina waliiti yookiin waliin hin deemanii, waliin ta'anii waan akkasii hin jiru. Ammas taananii karaa hundumaati. Karaan nu baasu. Karaa hundumaa nama hundaan bosona galaan hin jennu. Galuus hin danda'an. Nama hundaan karaa nagaatiin qabsaa jechuun dandeenyu. Hin danda'anis. Kanaaf kan danda'u karaa qawwee, kan hin dandeenye immoo karaa nagaa qabsaa'uu ni danda'a. Inni guddaan walitti Jawaaris kan amanu kana. Namoonni baay'een karaa kan maqaa yakkanii maal jedhan waan baay'ee anaaf Jawaar hiriyyaa kooti waggaa 12-13 hiriyyummaa wal beekna. Kana keessatti guyyaa tokko yoo woboo balaaleffatu dhaga'ee hin beeku. Anis jiruu koo keessatti balaaleffadhe hin beeku. Hanga humna kootii gargaares hanga humna kootii dhaqee itti makamee loluus baadhu bakka isaan jiran gahee jira, dhaqee jira, argeera. Yeroo bara kootti egaa seenaa keessatti gaafa tokko hin dubbatama. Kanaafi akka diina yookiin akka maalii ta'etti kan wal ilaalanii miti. Kanaaf otoo akkasitti uummanni keenya hubannoo qabaate gaariidha. Akkasitti uummanni keenya wal hubate gaariidha. Nuti akka sabaatti qabsoorra jirra malee akka garee wayii waa gochaa jiru, garee wayii immoo waan biraa gochaa jirutti miti. Hundumtuu iyyuu kan qabsaa jiru, hundumtuu iyyuu kan hojjechaa jiru uummata Oromootiif. Uummata Oromootiif waan ta'eef wal taanee wal dandeenyee injifannoo keenyatti cimsuu qabna. Injifannoon biyyattii sana kan jijjiiruu danda'us biyyattii sanatti jijjiirama barbaannu yookiin uummanni hundi barbaadu fiduu kan danda'u uummata Oromoo qofaadha. Uummanni biraa hin danda'an. Tigreen kan duubatti deebiteef diroonii qofaanii miti. Diroonii otoo hamma tokko Ameerikaan fa'aa otoo itti amananii jiraatanii antii diroonii ni kennuuf. Garuu Ameerikaanis shakkii waan irraa qabaniif hanga woboo amanan Tigraayin amanan. Maaliif
Waboon yoo xinnaate uummata bal'aa of duubaa qaba. Abiyyi gaafa aangootti dhufu kan inni dhaade yeruma sanuu inni Amaaratti of dhaadessu yookiin Amaara of gochuu ni danda'a ture. Of course jalqabarraa gaafa OPDO galu Amaarri ofirraa waan ariisuuf malee jalqabarraa paartii Amaaratti makamuudha akka barbaadee fi akka gaafate ragaan jira. Gaafa sanii Amaarri ati Oromoodhaa irraa deemi jedhanii ari'atanii jennaan Oromootti dhaqee dhufee makame. Maaliif OPDO'n hundumti kan itti fe'atu, hundumti kan irra ciisu, kan eessaayyuu kan ari'ame hundi kan keessa galee waan barbaade godhuudha. Sana isa Abiyyi qofaa miti Addisuu Araggaasii Qinijjiitii keessaa gaafa ari'amu garasitti kan inni galee. Kanaaf waan nama ajaa'ibu hin qabu kanaafi yeroo sana inni kan booddeerra Ameerikaanii fi addunyaa guutuun kan beekamtii kennanii fi namni kun jijjiirama hin fida jedhanii ani Oromoodha. Oromoon saba hacuucameedha. Akka hacuucame addunyaan hubateera. Saba guddaa hacuucameedha. Kanaafi carraa kana yoo argatee jedhee jijjiirama barbaachisu sana hin fidaa jedhanii yaadan. Maaliif mentaalitii Oromoo qaba. Uummanni hacuucamaan yookiin saayikoolojii nama hacuucamee sana yoo qabaate namni suni hacuucaa hin didaa. Waraana fi hiittaa mirga namaa kana hin didaa jedhanii yaadanii ture. Inni garuu uummata hacuucame wajjin inni dhaabachuu yookiin saayikoolojii uummata hacuucamee qabaachuu otoo hin ta'in saayikoolojii warra hacuucee saayikoolojii Minilikiin garaagarummaan qabu anaaf waan Abiyyi godhu Mangistuudhaan garaagara godhee ilaalu ilma Mangistuu natti fakkaata malee Mangistuu irraa waanuma adda isa godhee barri Mangistuu yaraadha. Mootummaan Haayila Sillaasee yookiin mootummaan Minilik harka muruu qofaa miti. Lafa dhabsiisee buqqisee namaa gadi godhee Oromoo guutuu jechuudha. Lafa isaanii irratti miti kan maal safaarii jedhanii keessa naqanii mahaalii jechuun keessa jechuun miti keessa kan qubachiisaa turan. Kanaafi kuni hundi kan ta'e barasaati. Yeroo tokko dogoggoree badiidha kun jedhee dubbatee hin beeku. Badii mootonni biyyattii sana geggeessan takka tokko mataasaa kana dogoggora badiidha jedhee hin beeku. Warri Ameerikaa asitti dimokiraasii qabna kan jedhan badii warri kun geggeessan deddeebi'anii dhiifama gaafatu. Kun ittiin deebi'uu jedhanii. Abiyyiif garuu waan akkasii hin jiru. Kanaafi lammii koo hundumaaf wanti kana kaasee fi addunyaa irratti akkamitti akka ilaalamnuudhaaf uummanni Oromoo keessaa kan dhufu tokko liidarshiipiin Oromoo keessaa bahu tokko uummata biyyattii sanaa fi gaariidha otoo liidarshiipii qaamni wayii as bahee jira jedhee walumaa galatti biyyattii sana araarsuu ni danda'a. Akka abbaatti jedhanii addunyaan amanuu kana akkasitti nutis of ilaaluu qabna. Kanaaf jijjiiramni kan dhufuu danda'u karaa uummata Oromoo qofaani. Kana jechuun gara ittaanutti deemna. Jaal Abdii Raggaasaa iddoo itti hidhanii jijjiiranii jiru. Egaa har'a hiikamee jira kan jedhamu odeeffamaa ture. Nutis nutti himanii poost gooneyyuu ture dhiifamaa shakkii wajjiniin poost goonee yoo dhugaa ta'ee jennee dhugaa akka hin ta'in hubannee jirra. Garuu wanti dhugaa ta'ee iddoo duraatirraa iddoo waahillan isaa wajjiniin itti hidhameerraa bahuudhanii achiin booda gara dhagaa araaraa yookiin 6 kiiloo geessuudhaanii achiin booda maal akka jedhaniin hin beekamu achi fuudhanii deebisanii mana hidhaa Galaanitti kophaatti hidhanii jedhanii jiru. Egaa kana jechuun maal akka ta'e hin beeknu. Akka nutti fakkaatutti mana hidhaa Galaanitti hidhanii kan jedhu maatiin kan OMN itti dubbatee
yoo achumaa mana hidhaa sana beekamuun isaatii fi mana hidhaa galaan keessa galuun waan tokkodha, waan gaariidha. Maaliif manni hidhaa galaan keessa kan hin beekamne jira. Namni hedduun namni achi seene hin ba'u kan jedhamu jechuudha. Kanaaf iddoo sana geessuun amma tokko waan abdii namaa kennu garuu waanuma hiikamu nutti fakkaata. Waanuma bahee maatii isaatti makamuu fi warri kaanis akkasuma ba'anii maatiitti makamanii nutti fakkaata. Haa ta'u malee har'a akkasitti isa malaammalchuun kuni maal akka ta'e nuuf hin galle. Olii gadi marmaaruun kuni maaliif dura bakka inni jiru baasanii maaliif 4 kiiloo yookiin 6 kiiloo geessanii achiin booda galaanitti deebisanii bakka duraatti deebisuu dhabanii inni kun gaafii guddaadha. Gaafii kana egaa nuufis gaafiidha. Warra kaaniifis gaafiidha. Namtichi poolisii Oromiyaa hooggana jedhanii bilbila gaafatti bilbilanii anan ilaallatu yookiin qaaman kottuu sitti himaa waan akkasii jedha. Kanaaf egaa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Kanumaan kan itti aanutti deemnaa mariin biyyoolessaatti kan hirmaatu warra meeshaa waraanaa qofa lafa kaa'ee jedhamee jira. Kuni egaa namtichi Redwaan Hussein jedhamu kuni gara gaafa Turkii deemuu Anaaduuluutti kan dubbatedha. Anaaduuluu jechuun kan Turkish News Agency'dha. Amma egaa duraan dursee kan nama kolfisiisu Turkiin biyyoota Afrikaa biyya mootii 16tu dhaqee jedhani akkasuma ministeerota maalii jedhee biyya 39 irraa dhaqan jedhanii jiru. Qaaniidhas yeroo tokko Turkii maal waan taateef biyyoota Afrikaa bakka tokkotti waamti. Bakka tokkotti waamtee wayin isinitti darbadhaa, isinitti kennaa, kanan isinitti qicaa, meeshaa waraanaa kanan isinii kennaa, barumsa. Turkiin duraan dursee biyya guddattee miti. Turkiin addunyaa irrattis biyya baay'ee jechuun karaa kamiiniyyuu biyyoota biraa hin caalledha. Fakkeenyaaf otoo Kanaadaan goote hin fudhan. Kanaadaan ikoonomiidhaan kurnaffaarra jirti. Turkiin 21 moo 22ffaarra jirti ikoonomiidhaan iyyuu. Agas kan namtichi ambishiyasii waan ta'eef akka innis akka veetoo paawuritti ilaalaa. Egaa kana dura Baayiden hooggantoota Afrikaa wajjiniin waan mari'atee fi innis akkuma Baayiden sana gochuudhaa fi cimina isaa argisiisuudhaaf wanta godheedha malee waan tokko waan hiika qabu miti. Duraan dursee Turkiin kana gochuun ishee bakka tokkotti otoo addan baasuun hunduma keessan Afrikaa jedhamtan tokkuma isinii jedhanii akkuma indiscriminately waamuun suni tuffii isaanii qabaniyyuu argisiisa. Duraan dursee biyya isaaniitti waamanii Baayiden mataa isaan hin waamne zuumiidhaan hedduun isaanii kan hirmaatan waliin mari'annaadha Ameerikaan iyyuu akka qixaatti ilaalteeti. Kuni garuu akka ofii isaatii waan hunda godheeti kan waame. Lammaffaa miidiyaa isaanii qofatti akka dubbatanidha kan inni godhe. Kanaaf amma miidiyaa gurguddaan jijjiiru akka addunyaatti akka Reuters, akka BBC, CNN, New York Times gurguddaan jiru. Isaanitti akka hin dubbanne Anaaduuluutti akka dubbatan godhanii achirratti egaa Anaaduuluu irratti namtichi kuni waa dubbatee jira. Nuti waan hundumaayyuu waan rakkoo jiran hundumaa furuudhaa fi hin qabsoofnaa, hin hojjannaa. Kanaafi nuti wanta hundumaayyuu waan jiru jechuun hanga mirga fottoqu jedhamu jechuun isheen buufata 39 jedhamtu sani isa sana irrattis mariin hin godhamaa jireeti kan dubbate. Sana jechuun kaleessa akkuma isinitti himne hin jira boorsaa Samsonaayitii Geediyoon Timootiyoos keessa jira constitution already isaan
irratti mari'annee fooyyessineedha. Baasatanii jiru. Bahee jira heerri. Ishuma sana amma fidaniiti kunoo kana kan durii irraa kana fudhannee kan durii keessaa kan hin barbaachisne kan 39 san buufata 39 sanaa lammaffaa kan jalqabarra jirtu nuti sabaa fi sablammoonni biyyattii kan jedhu sana jijjiiranii nuti ummata biyyattii kan jedhuun bakka buusudha. Sanaan alas kan isaan jijjiiruudhaa deemanii haala bulchiinsa kanaa afaanii fi aadaa bu'uura kan godhate kan jedhu isa sana Itoophiyaa bu'uura kan godhate jedhaniiti. Itoophiyaan immoo bu'uura kan godhamtu ji'ogiraafiidhaan jedhanii gargar bittinneessanii achiin booda shananii hundumaa qircatanii achiin booda deemuudhaaf diiguudhaaf kuni badii guddaa akka fiduun beekan biyyattii kana bittinneessuudhaaf akka deemu quban qaban ammas akkuma duriitti warra homaa hin barreedha. Amma waraanuma Tigraay kana keessaa maaltu argame yoo jedhame waan argame hin jiru. Badii malee waan tokko wanti argame hin jiru. Waan tokkos hin argatan. Tigraay deemanii barbadeessanii inni achi mo'atamanii warri Tigraay dhufee Amaara barbadeesse so what? Maaltu argame dhumarra? Wanti isaan argatan hin jiru. Dhumarra warra hidhanis hin hiiku. Abbo Isabaat maali hin hiikamu. Isaanis akkuma warra hidhamtoota siyaasaa kana hiikan kana isaanis achumaan hiikamu. Gaafa wajjiniin hiikamamni jedhanii yoo araarri sun hin bu'aa ta'e achiin booda Tigraay de facto state ta'a. De facto state gaafa taate of dandeessisanii jechuudha Tigraay gara biraatti. Kanaaf waan kana hundaa garuu qaamni itti gaafatamu jiraachuu qaba. Badii kana hunda maaltu kana hunda nu geesse? Uummanni miliyoona 110 iyyummaa jala akka turu, jireenya akka itti hammaatu, akka of jibbu, dargaggeettiin akka hojii dhabu kan godhe abaarsa waaqaa miti. Abaarsa waaqaa otoo hin ta'in hojii Abiyyi. Hojii dhara, hojii yara Abiyyi. Abiyyii fi iliitii Amaaraa. Isaan kuni itti gaafatamuu baannan haqni hin jiru, nagaanis hin jiru. Kanaaf uummanni biyyattii kana beekuu qaba. Kan rakkoo kana hunda keessa gale ofiinii miti, waa balleessee miti, abaaramees miti. Rakkoon isaa handhuurri isaa man'een isaa 4 kiiloodhaan 4 kiilootu jijjiirame waan hunduu hin jijjiirame.